seenaa duraanii ma hunda beekee kana mara naasu sochii eegaltee ifaan bilisti mee daawwattuu jennee osoo ilaala viidiyoo qaba mee waan Yoya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa qabdu jirtu jabaattu bakka jiraattan isiniin jecha nagaa akkana qabdan abdii guutuu sun raaqaba har'a maal qabattee nu dhufte jechuun keessan waan hin oolle jechuudha. Akkuma beekamu kan viidiyoo duraallee isin waraab akkuma bas walumaa galatti waa'ee ilmoo imaan irraa jechuudha. Jechuun amma imaan mana koo dhuftee na barbaacha jechaa dhagee akkawaan na barbaacha deemtu jechuudha. Askaraan deemtii jechuudha. Humna waraanaatiin deemtii jechaa dhagee wannummaan humna waraanaa ga'ee jiru imaan wanni humna waraanaa namatti hin deemtu akka hin jiru. Humna waraanaa isa illee ofeete fidi wanni na waan takka hin jiru. Ammallee hadhas kunillee humna waraanaa sun illee gara dhugaa deema malee akkanuma jedhisee humna waraanaa sun illee on nama koruuf hin deemu. Seegalee imaan akkanumaan jedhiftee osoo oduu oofuu baatte namatti nama irra gaariidhaan itti fakkaate. Ka jedhiftee akkanumaan maali ta'e madirii ta'e kana ta'e ka jettee haasoftu naaf hin galle. Maalii godhee jaarteeti gaafa jaartiin ta'e dhata akkanumaan jedhiftee waan feetanaa sa'ee imaan moo jirre nama mataa keessa nama baasimmee. Ofii of goote gaafa inni seeraan si kadhatu ilmoo kan nuti didde gaafa boottu kan si wayya malee. Akkanumaan jedhiftee osoo haasa'uu baatte namatti tola. Amma sirmaa dhuftee mana kiyya warra humna waraanaa fiddee askara fiddee na qabsiisuu feete. Mana jijjiiradha illee siif hin jijjiiranne. Sodaa keetiif hin jijjiiranne. Osoo ilmoo tanaan fudhatin abbaan ilmoo tanaan fudhatin jijjiiradha mana hoo feete sitti hima bakka jiruu hoo feete sitti hima abbaa feete fiddee dhufta. Kun nan qocce waan. Akkamitti jedhiftee waan akkanaa kana haasofta? Waan namni irraa quba hin qabne. Oduu akkanumaan jedhiftee maali? Aara imaan wal kabanya laakiin kabajaallee durallee situ ofirraa buuse ilmoo kabajaadhaan abbaa argisinnaa ni didde fudhate kalaas ammallee hadhallee barullee fudhate reedii waan jedhe irra deebuta kan qabu askari sunillee yoo fidde jechuudha askarumaan suniyyuu abbaa ilmoo fudhate malee reedii waan takka waan godhu takka hin qabu tamaam dhugaasii immoo jedhiftee akkanumaan basaasa oduu namaa fuutee reedii maali ta'e reedii akkanaa reediin kana fudhee reediin keessa jira reediin ilmoo bakka jirtu beekaa jettee wanni haasoftu irraa takka hin qabu tamaam gaafsan fuudhee kalaas fudhate abbaan bakka inni jiru hin beeku wannummaan akkanumaan jedhiftee basaasa oduu ooftu naaf hin galle waan ati kana haasoftu irraa. Inumaayyuu jettee askaraa mana kee dhufu mana jettee mana sochii eegaltee ifaan bilisti baa bakka feetee walii beellamna. Bakka teeti ati jettetti dhufuu danda'a. Rakkoon qabu kun. Osoo akkanumaan jedhittee amantaan haasa'uu baatte. Ilmoo maali madriyeeshi atillee ilmoo hin qabdaa maali hin qaba ilmoo alhamdulillah. Hadhallee barullee ilmoo kee namni fudhachuu danda'u hin jiru. Rabbii tokko jala taate malee. Miira biraa keessa seensina maali ta'e siin dhaga'u kanaan. Wanni akkanaa kun nan banuulle siin dhaga'ulle. Cadhiftee osoo akkanuma mataa nama hiikuu baattee waan hin taane haasoftee. Aboo ajaa'iba qabdaa yoo bara. Ana dhallee barri nama seenaa dalagatu miti eeman. Atu akkamitti seenaa dagatte waan ani siif fuudhe akkamitti dagatte? Manni jaarsa keetiif si jidduu dalage akkamitti dagatte? Har'a dammoo ani ammoo badaa gootee haasofte. Dhuftee natti haasoftu maal goota namatti haasofte? Qaama waliin agarru yoo feete aansoo isaa sodaadha. Inumaayyuu amma jettee askaraan na qabsiisuuf deemta poolisaan na qabsiisuuf deemta. Poolisiin rabbii. Poolisiin wanta akkatti waan na godhuu danda'u hin jiru.
akkanumaan caddiftee waan hin taa'in haasa'e. Namni kabajaadhaan gaafa duraa si gaafate didde sirraa fudhate miira biraa keessa seensiftee sirraa fudhate ilmoo nama malee haala gaariin jiraatti malee wanni sanii gadi jiraattu akka hin qabdu. Ilmoo yoo abbaa gaarii illee bira gadhaayite haaluma gaariin jiraatti. Abbaan ilmoo ofii akka argetti wanni ilaalu hin jiru. Ati kanaafuu caddiftee akkanumaan basaasa ofuun faayidaa hin qabu. Mee daawwattooti mee isinummaan ilaalaa viidiyoo isiin waraabdee haasaa akkanumaan haasaa of keessa gadhiiftu. Mee ilaalaa isinummaan isin argisiisa daqiiqaa muraasaaf ilaalaa. Danlastan jechuudha. Nakee dhufeetiin si dhabe. Achi si dhabee dhufeetiin. Amma viidiyoo kana si waraabu jira jechuudha. Maaliif karaa biraatiin si harkachuu hin dandeenye jechuudha. Maan argisiistu akka illee jirtu barbaadu. Sanumaafuu wanti ati dhimma keenya hin taane keessa wanti si naqu hin jiru. Akka micoollee ati fi saayiboonni kee dhuftanii micoo irraa ilmoollee fuutan. Haasaa ishee kana takka irraan dhagahu. Garuu abshiraati illee ilmoo qabda. Tamam. Ilmoo ati har'a irraa fuutee tana. Ana hadhallee borullee. Ati illee ilmoo qabda rabbi jeesaa namni tokkichi wanta kana godhuu hin danda'u. Rabbii tokkicha malee. Nama tokkollee sodaachuu hin danda'u. Rabbii tokkicha malee. Rabbii nama malee nam tokko sodaachuu hin danda'u. Dantaa irraa hin qabu nam tokko. Dantaa namaallee hin qabu. Isiniif gala'ee yaada. Daawwattooti dammoo isinillee akkanumaan caddistanii haasaa namaa fuutanii haasaa namaa irraa caddistanii osoo haasa'uu baattanii namatti tola. Eegaa koomantii irratti reedii akkana reedii maali ta'e akkana ta'e nama wanni hin goonaa caddistanii osoo waan takka nu baatin keessa deemtanii hin haasaa jechuudha. Maal agartanii haasoftan haasaa maal irraa agartan wanni agartan takka hin jiru haasaa irraa jechuudha. Wanni beektan takka hin jiru nu warra wal bira jiru beeka malee isin maal beektan wanni beektan takka hin jiru laakiin dura waa hubadhaa tasgabbiidhaan waa hojja baafadhaa jechuudha. Akkanumaan jirtanii waan biraan haasa'in jiru. Viidiyoo irratti yoo ol bahuun feene garuu wanta takka takka nama baasa malee waan namni haasa'u irraa nama baasa malee. Akkamitti hin qaanfattu isiin? Hin qaanfattu diggoo qaanii hin beektu. Akkanumaan jedhiftee reedii maali? Reedii mana dhaqee dhabee soola garree rabbiin godhee wala garree bar wanta kanaa eeman bilaashumatti hin qaanfachiisin. Qaaniif hin seensin. Qaanii keessa hin seensin. Qaanfadhu. Qaaniidha kun. Waan nama qaanfachiisu. Ofirraa qaanfadhu. Osoo ofirraa qaanfattee irra gaariidha. Kabajaadhaan namni eegas gaafate kabajaa san diddee kabajaan siin ta'u. Gaafa walitti isin araarsinaallee jennee wal jalallee isin jalallee deemnee jennu diddan. Har'a dammoo miira biraa keessa seentee wanni miira biraatti nama haasoftu maali? Wanni askaraan haasoftu wanni poolisaan haasoftu maali? Ana poolisni maal na godha? Wanni takkatti wanni na godha takka hin jiru poolisni. Dhugaa sii himu. Wanni takka wanni na godha takka hin jiru. Akkanumaan jedhiftee waan hin taane irraa kijjiba hin taane hin haasa'in. Ani obboleetti qaba. Obboleetti dhugaan jaalladhu hin qaba. Haati manaa kooti sunillee dhalaa akka ta'eetiiti. Ishiin anaafis haadha manaa kooti. Anaafis obboleetti. Atis osoo beeytee osoo seenaa duraanii mana hunda beeytee kana mara naasoftu. Bakka askara naasofsiiftu guutuu hin geettu. Osoo beeytee. Tamam. Garuma koo deemi malee waan feetellee taatu garuma koo deemi malee gara haadha manaa kooti hin deemin si himeera ammoo. Tun immoo waan biraa keessa hundi seensisuuf deemaa jirti. Siif haadha manaa keellee maalii akkana ta'ee jecha kana keessa hin seensiin haadha manaa kiyyaa. Haati manaati waan si goota kan qabdu. Har'a haadha manaati akkuma dura wal dhuftanii wal dubbisaan aan wal dhabde malee anaan nadhaatu jirte malee wanni haadha manaa keessa ilaalchise takka hin jiru.
Si galee hin jiru. Waan raadhaa tokko hin qabu. Haadha manaa koo irra. Hin faarsiin haadha manaa kooti. Na faarsi oofeeti. Ana badaa godhi. Si galee akkanumaan nama aarsin. Aarii keessa nama seensin. Wanni irraa guutuu akka illee hin qabu. Dammoo haasaa bakka ilmoon tiyya jirtu hin beeyta yookiin fidii yookiin waan godhu hin beekaaniin kun dhalaadha. Ka jettee dhaadattu uuma fiddisan fidii. Fidii waan fiddisan mee waan shanuma baacha. Ibidda nama qabe. Taa'utoo dhiifama garuu miira hin taane keessa seenee haasa'u jira. Wanni miira keessa nama seensu. Namuma akkanuma haasaa uuma hin dandeenye tokko nama haasofsiisutu miira keessa nama seensa. Kanumaaf iyyuu daawwattooti ani wanni mana haasa'u hin jiru. Uuma fiddisan iyyuu haa fiddu gilsii. Ilaalla waamuma san iyyuu. Dhaadatteemi. Bakka jirtu na himi maali jetteemi. Maali Facebook maali sharaa akkanuma jettee uuma sammuun telefoonni shareema wajjin na jalaa badde guutuun isaa email kiyya guutuu hin deeffanne. Galgalaan kanaan sii dawwala yoo hin fedha jechuudha. Siifin dawwalaa silkiidhaa wajji haasofnaa mi'uu haasofsan dhaalla jechuudha. Si galee akkanuma jedhattee osoo haasaa biraa haasoftee nama aarsuu baattee irra gaariidha jedhee yaada jechuudha himan. Akkana fakkaataa jechuudha daawwattooti. Bilaash haasa'uun takka hin jiru. Mi'ooma fiddisan iyyuu wajjuma laallaa. Dhaadattee dhaaduu ishiisan wajjuma laallaa jechuudha. Kanaafiyyuu turtii gaarii nagaan naaf jiraadhaa isin jaaladhaa isin kabajaa jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.